keessa dure waan amantiitiif usxaasot tokko filanne dhiyeessuuf murteessine jirra. Qabsaa'aaf nama islaama guddayyaa Abraayyaa Abbamacaatiin itti keeyyanna. Finxaaleeyyiin Kiristaan Gondar waanuma abbootiin isaanii hojjechaa turte ilmaan isaanis itti fufuu jiran ka jedha Abraayyaan. Guyyaa har'aallee musliimoota hedduu rasaasaan wadda oolanii yeroo ammaallee manneen musliimootaa masgidootaaf baankii gubaa jiraachuu beeksisuun jara akkana hawwaliin biyyi tokko Itoophiyaa jedhamne gajechuun bombeeffaat. Lolli musliimoota Gondar irra banam dhiibba jajjabduu dhaqqabsiisu hahoommati miseensi mammarii bakka boota biltsiginnaa Ustaaz Kamiil Shamsuu immoo qaamoleen nageenya hara haqaaf iftoomin qabuun uummata islaama lubbuu oolchuu qaban jechuun afaan Amaariffaatiin yoo barreesse. Ahmaddiin Jabaal immoo duduree amantaa Hawaal isarratti tokkari dhalate kanaaf gadditti dhagaam ibsatee haleella uummata islaamaatiif galma amantaa isarra godhameef immoo seer qablummaaf itti gaafatamummaan jiraachuu dhabu gar mootummaatiin jirtu qeeqee dadhabaa. Haqni argamu caala namootni maqan beekaman dhaamuun aalatamuu rakkotan cufaan nu gaha jedhidhama siyaasaatiif namni amantaa Ustaaz Ahmaddiin Jabaalle gochi godhan balaaleffachuu yaadisa muummeeffaat. Hammaleelle duub namooti bebeekamoon rogeeyyiin miidiyaa hawaasa xixiqqoof gugurdoon biyya keessaaf biyyala jiran gochi godhan kan jabeessanii mormaan. Miidiyaaleen mootummaa kanneen akka Faanaa, Waaltaa, OBN fi EBC'n faan gochi Gondaritti kan hin dhageen waan jedhan fakkaat. Boqqoolloof qamadii nageenyaaf badhaadhiin barsiisa Abiyyiif barattoota isa jechuun kaadirootii leenjii fudhatan dhaadheessuun irra deddeebiin agarsiisuu irratti argama.